Bilisummaa Oromooti. Walitti amanee har'aa kaasee kaayyoo kana hin galu hin sharafu yoon sharafe yoon basaase qeerroo Oromoo qarree Oromoo yoon basaase har'aa kaasee ani Oromoodha. Safuu koo aadaa koo Gurji Bettaashii nan gata surree raapperii nan dhiisa safuu koo nan kabaja har'aa kaasee Oromoof Oromiyaa qeerroo qarree hin basaasu yoon basaase dhiigni jaallanii gammoojjiilee Oromiyaa keessatti angala'e dhiigni qeerroo Oromoo qarree Oromoo Oromiyaa ispaaltii Oromiyaa keessatti boolee Oromiyaa keessatti angala'e lolaa ta'ee naa nyaatu lafeen gootota Oromoo gammoojjiilee Oromiyaa keessatti caccabe lafeen qeerroo Oromoo qarree Oromoo ispaaltii Oromiyaa keessatti caccabe walitti qabee qoree ta'ee naa waraana yoon basaase naa waraana yoo walamanne naa waraana har'aa kaasee Oromoof Oromiyaa walqixa ala koof ala namaa walqixa nan ilaala yoon kana gochuu baate yoon kanarraa jaalladhe ani nyaatti narraa fagaatu anna nyaatti nattaayyaatu yoon kana gochuu baate fuuldura koo duubaa koo fuulduraa koo allimannee naan qajeelin yoo qajeele naan guddati yoo guddate naan dubbati yoo barate bakka gaarii naan gayi qeenkoo doobbiyaa ta'u allikoo walqixxummaa akka ilma Oromooti akka intala Oromooti akka safuu Oromooti nan eegsisa aadaa Oromoo safuu Oromoo nan eegsisa biyya keenya irratti hin baqannu hin falmanna abeenyaan yaadaan waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbannee waan dandeenyu ni gargaarra yoo dadhabne haga wareegama lubbuutti bukkee hin dhaabbanna yoo kana gochuu baanne waan amma jenne kun mallattoo gaaffii ta'ee lafa aboosha deemutti lafa amantiitti maaddii nyaataa irratti naa iyyaafatu dhiigni goototaa naa iyyaafatu dhiigni qarree naa iyyaafatu dhiigni qeerroo naa iyyaafatu manni Oromoo manni nagaan inni gubatu yoon kana godhe dogoora tokko yoon dalage Oromoo kanarratti yoon dalage mana koorra innan namaa gubate akkoosaa gubate yoon kana godhe waan amma dubbate kuni waan inni walitti gale kuni haphee ta'ee naa qabatu rasaasni waraana bilisummaa Oromoo keessaa baatu yoon Oromootti shira dalage nan abiin rasaasni diinaa yoo na dhabe rasaasni firaa nan abiin har'aa kaasee Oromoo Oromiyaa walqixa ilaalee har'aa kaasee waan hin qabuun akka wareegama lubbuutti bukkeen abbarta yoo kana gochuu baatte waan nama dubbadhe kuni gaara ta'ee narrattaa jiru.
Injifannoon uummata Oromoof.